Nagaan Waaqayyoo kan Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu bakka isin jirtanii hundumaatti hunduma keessaniif haa baay'atu isiniin jecha ani lallabaa Wangeelaa Amshiruu Destaa kanan jedhamu waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus dirree dargee naqamteedha. Kutaa dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 17 hamma 24 irratti hundaa'uudhaan mata duree baddee utuu badduun ba'in deebi'i gara jireenyaatti jedhu jalatti dubbii sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin hin ilaalla. Innis akka kana jedhaa nan dubbisa. Yommus gurbichi yaada isaa naanneffatee hojjetoonni guyyaa abbaa kootiif hojjetanii buddeen isaan irraa hafu nama meeqaa? Ani garuu asitti beela nan badduu ba'a. Ka'ee gara abbaa koo dhaqeetan yaa abbaa koo Waaqayyoon sis yakkeera. Sichis ilma kee jedhamuun anaaf hin ta'u. Hojjettoota kee keessaa akka isa tokko na godhadhu jedhaan. Ka'ees gara abbaa isaa dhaquudhaaf karaa irra bu'e. Amma illee fagoodhaa utuu inni dhufuutti jiru abbaan isaa fuulleetti isa argee garaan isaa mooga'ee itti fiigees ilma isaatti marme dhungatees. Ilmi isaa garuu yaa abbaa koo ani Waaqayyoon sis yakkeera. Si'achis ilma kee jedhamuun anaaf hin ta'u jedheen. Abbaan isaa garuu ergamtuu isaatiin dafiitii uffata keessaa isa caalu fidiitii itti uffisaa. Amartii warqees quba isaatti ka'aa. Kophees miilla isaatti ka'aa. Tuntunicha isa coomaa sanaa fidaatii qalaa. Hin nyaannaa hin gammannaa. Ilmi koo kun du'ee dhuma turee deebi'ee jiraate badee turee hin argamees jedhe. Hundumtiinus itti gammadanii Ameen. Dubbii kana Waaqayyo akka nu ibsuu fi walii wajjiniin bakka jirru jiraannee Waaqayyoon hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo ati qajeelaadha, tolaadha, arjaadha, bara baraan jiraatta. Kanaaf nu jiraachiftee har'aan nu geesse tola kee dubbanna, araara kee dubbanna. Baay'ina qajeelummaa keenyaaf jiraanne utuu hin ta'in baay'ina araara kee irraan har'a geenye. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Yaa Gooftaa baricha keessa rakkinaaf qorumsa baay'eetu jira. Garuu harki kee nu wajjin taanaan jiraanne har'a geenye. Daani'eel wajjin situ jiraannaan Gooftaa boolla leencaa keessa nagaatti jiraate. Ati jiraadhu ittiin jennaan jiraate inniyyuu boollicha keessa. Ati jiraadha ittiin jennaan abdiin eeggoofaan Gooftaa abidda keessa nagaatti jiraatanii. Ati jiraadhu ittiin jennaan haadhiyyeessaa daakuu konyee tokkoon waggaa 3 fi 6 jiraatte. Ati jiraadhaa nuun jennaan jiraanne. Fagoo warri jirru dhiyoo warri jirru kuni warra siin jiraatidha. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Ammas dhugaa dubbii kee dhaga'uudhaaf jedhaa jirra. Ayyaanni kee hunduma keenyaaf haa baay'atu. Lapheen dhaloota fagoo dhiyoo jiranii kan beekaa kan wallaalaa ammaa kaasee dhugaa dubbii kee kana akka hubatuuf lapheen isaanii, yaadni isaanii, qalbiin isaanii kan baname haa ta'u. Inni hamaan Waaqayyicha bara seenaa laphee dhalootaa kanatu, yaada dhalootaa kanatu. Namni dubbii kee akka hin dhageenyeef Gooftaa sammuu dhalootaatti, qalbii dhalootaatti, umurii dhalootaatti kan gargaaramu hafuurichi bara dhumaa maqaa Kiristoos Yesuusin ammaa kaasee iddoo jiru bakka jiru kan qabame haa ta'u. Hamma dhumaatti ayyaanni kee hunduma keenyaaf haa baay'atu. Waan gootuuf galanni siif haa ta'u. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusin Ameen. Akkuma amma dubbisee Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 17 kaaseen dubbisanii lakkoofsa 11 kaanee gaafa ilaallu waa'ee ilma badee deebi'ee galee agarra. Ilmi bade kun abbaa isaatiin qabeenya kee keessaa anaaf kan naa ta'u, kan na ga'u naa hirii qabeenya kee jedheen. Abbaan isaas gurbaa kanaan qabeenya kana siin hiruu hin jenneen. Akkuma inni jedhee qabeenya isaa kana gurbaa kanaaf hin hireef. Utuun tiriin gurbichi qabeenya isa abbaan isaa hireef kana calleeffatee fudhatee biyya fagootti bade. Hin sokke lafa dhaquu barbaade sanatti. Erga biyya sana dhaqee booddee biyya sanatti immoo beelli dhufe, rakkinni dhufe, muddammi dhufe. Waan godhu erga dhabee booddee gurbaan mana abbaa isaatti quufa bare, qannoo bare, qananii bare, jireenya gaarii jiraatee bare kuni rakkina keessatti dhaqee of arge. Tuujjuba rakkinaa lixe, karaa baasii wallaale. Erga waan godhu dhabee booddee dhaqee biyya sanaa namicha tokkotti of gatee jedha lakkoofsa 11 kaanee gaafa laallu. Namichi inni dhaqee inni of kenne sunis immoo waan godhu wallaalee booyyee haa tiksisuudhaaf eeguu booyyeetti isa ramadee jedha. Gurbaan kun booyyee iyyuu haa eegu malee booyyee eeguu sanaa fi gatiitti argatu hin qabu. Miindaa malee booyyee eeguutti ramadame. Utuu miindaa qabaate silaa miindaa isaa nyaata. Har'ayyuu namoonni miindeeffamanii hojjetanii hojii mootummaas haa ta'u miti mootummaadha. Miindaa isaanii keessaa waan isaan barbaachisu itti gargaaramu. Gurbaan kun booyyee eega malee booyyee eegu kanatti gatii argatu hin qabu. Kanaaf gurbaan kun qola booyyee nyaattuyyuu argatee nyaachuuf hin kajeela turee jedha. Carraa booyyeen qabduyyuu hin dhabe. Gurbaan mana abbaa isaatti jireenya gaarii jiraatee bare, quufee bare, iddoo gaarii taa'ee bare, waan gaarii nyaatee bare, nama gaarii wajjin jiraatee bare.
tarree booyyee dhaqe hiriyaa booyyee ta'e isa iyyuu mirga booyyeen qabdu immoo hin dhabe qola booyyeen nyaattu iyyuudha argatee nyaachuudhaaf hin kajeeladha malee wajjin nyaachuuf mirga isaayyuu hin qabu. Garuu dadhabinni gurbaa kanaa mana abbaa isaa dhiisee baduusaa yommuu ta'u ciminni gurbaa kanaa immoo mana abbaatii ba'ee rakkina kam keessa akka gale maal keessa akka jiru taa'ee itti yaadee deebi'ee galuusaa agarra. Asitti maaliifan badduu ba'aa jedha. Lakkoofsa 17 yommus gurbichi yaada isaa naanneffatee an asitti maaliifan beelaan badduu ba'a mana abbaa kootiitiyoo hojjetoonni mana abbaa kootiyyoo baay'eedha isaaniyyoo nama meeqa nyaati isaan irraa hafuyyuu nama meeqa geelafattafa mana abbaa kootiyoo quufa jira maaliifan asitti badadhee yaada isaa naanneffate ilaamee dhaggeeffadhaa dhaloonni waldaa keessaas kan baddan jireenya keessaas kan baddan Yesuus keessaa kan baddan qajeelummaa keessaa kan baddan qulqullummaa keessaa kan baddan akkuma gurbaan kun yaada isaa naanneffatee deebi'ee mana abbaa isaatiitti gale mee yaada keessa naanneffadhaatii deebi'aa. Kanaaf maturreen koo baddeetuu badduun ba'in deebi'ii gara jireenyaattiidha. Deebi'aa jireenya keessaa kan baddan deebi'aa dhugaa keessaa kan baddan deebi'aa qulqullummaa keessaa kan baddan amantii keessaa kan baddan. Kanaaf gurbaan kun taa'ee itti yaadee deebi'e. Har'a dhaloonni maal keessa jirtu? Abboonni, harmoonni, shamarran dargaggoonni, hiyyeessi sooressi magaalaa baadiyyaan fagoo dhiyoo kan jirtan maalitti baddanii jirtu? Maal keessa jirtu? Maal keessaa baatanii amma immoo maal keessa jirtu? Wanti isin keessa jirtan akka gurbaa kanaa waan ta'u miti yoo ta'e Waaqayyoon durattis nama durattis. Kanaaf yaada keessan jijjiirradhaatii deebi'aa utuu badduun bahin. Yoo deebitan gaarii ta'a. Gurbaan kun asitti maaliifan beelaan badduu ba'a jedhee yaada isaa naanneffatee ka'ee hin galadhe. Gara abbaa kootitti nan deebi'a jedhe. Silayyuu gaafa badde mana abbaa isaatiitti waan beela'eef bade miti. Waan uffatu dhabee bade miti. Waan nyaatu dhabee bade miti. Jireenyatu itti bannaan bade miti. Calluma jedhee bade. Tarii gurbaan kun isa caalu barbaacha ba'e mana abbaatii. Heerumeen fooyyaatti deessee badduu baati. Kanaaf gurbaan kun jireenya isa caalu barbaacha manaa ba'ee jireenyatti iyyuu ba'e. Garuu utuu badduun ba'in yaada isaa naanneffatee deebi'ee gale. Egaa dhagaa dhaggeeffadhaa fagoo dhiyoo kan jirtan. Ani beekaadha wallaalaadha. Hiyyeessa sooressaa namoonni jettan dhagaa dhaggeeffadhaa. Yaada keessan geeddaradhaatii deebi'a gara jireenyaatti utuu badduun ba'in ejjaa kan jirtan, sobaa kan jirtan, hinaaffaa keessa kan jirtan, machiitti baddanii kan jirtan. Gola hammeenyaa kan jirtan, daarii dhiibbaa kan jirtan, gubboo nyaachaa kan jirtan, gubboos kennaa kan jirtan, dhiiga namaa dhangalaasaa kan jirtan, jawweedhaan sooromaa kan jirtan, duroomuudhaaf jettanii, nama caaluudhaaf jettanii, qajeelummaa keessaa jal'inatti kan baddan, dhugaa dubbii gooftaa keessa kan galagaltan, kaleessa garuu keessa kan turtan akka gurbaa kanaa. Gurbaan kun kaleessa duraan jalqabatti mana abbaa ture mana abbaatii bee rakkina keessa bu'e malee garuu Kiristoosiin keessaa baatanii har'a rakkina keessa kan jirtan har'a waan hin barbaachifne keessas kan jirtan waan namattis waan waaqayyottis hin tolle gochaa kan jirtan yaada keessa naanneffadhaa deebi'aatii galaa. Gurbaan kun yaada isaa naanneffatee deebi'ee galee hin deebi'e deebi'aa gara jireenyaatti. Dhaloonni kun jireenya isa jedhamu Yesuusitti hin beeku. Jireenya isa jedhamu dhaloonni makiinaa gaarii, gamoo gaarii, mana gaarii, uffannaa gaarii, ciisicha gaariitti deebiseera. Uffannaa gaariif, manni gaariif, gamoo gaariif, makiinaa gaariin jireenya miti qabeenya malee. Jireenyi Yesuusiin akka ta'e Yohaannis 14:6 nutti hima. Jireenyi Yesuusiidha malee makiinaa gaarii miti. Buraa burrees lafarra ilaaltanii har'a hawwitan kana miti dhaloonni. Dargaggoonni, abboonni, harmoonni baadiyyaa magaalaa kan jiraattan lakkii jireenyi Yesuusiidha. Kanaafiyyuu utuu badduun bahin akka gurbaa kana yaada keessa naanneffadhaatii deebi'aa. Utuu badduun bahin yaada sana naanneffatee deebi'e gurbaan kun. Gaafa isin deebitan Waaqayyo hin gammada hin simata. Deebi'uun akkamitti danda'ama kan jedhu walii wajjin hin ilaalla. Deebi'uun akkamitti danda'ama? Yaada garaa geeddarachuudhaan. Gurbichi Luqaas 15:21 irratti siinis Waaqayyoonis yakkeera jedhe abbaa isaatiin. Siinis Waaqayyoonis yakkeera jedhe abbaa isaatiin. Akka balleesse bare. Waan balleessee ba'eef immoo jireenya akkatti bare. Haala akka hin mijanneef rakkina keessa akka galee hin bare hin naqayi ofirratti bare. Yaada garaa geeddarachuudhaan deebi'uun hin danda'ama. Siis Waaqayyoonis yakkeera jedhe.
Kanaaf abbaan isaas kaleessa utuu laaltuu na dhiiftee baatee lakkii mana kootti hin galtu lammataa ilma koon jedhamtu hin jenneen. Isa caalu iyyuu kaleessa qabeenya balleessitee baatee hin jenneen. Amartii isa caalu, uffannaa isa caalu, tontonoo isa caalu, cooma isa caalu, jireenya isa caalu fidaa hin jiraanna hin nyaanna hin dhunnaa itti gammade. Ilaamee dhalootaa gaafa isin gara Waaqayyootti deebitanii jal'ina keessa, ejja keessa, hammeenya keessa waanuma jal'ina ta'u keessa kan jirtan keessa gaafa isin deebitan Waaqayyo isinitti gammada. Paasteriin, lubni, wangeelaawwiin, raajiin, geggeessitoonni biyyaa, bulchitoonni biyyaa ilaa isatti kaleessa goote, isanni kaleessa godhaa ture, ejjaa ture, hataa ture, inaafaa ture siin jechuu danda'a. Waaqayyo garuu akka kana siin hin jedhu. Ati deebinaan gara keetti deebi'a. Si simata. Abbaan gurbaa kanaa gurbicha hin simate. Akkuma bade yaada isaas naanneffatee gaafa inni deebi'u abbaan isaa silee na dhiiftee deemtee hin jenne. Ishoo hidhee itti gammadee dhungate. Hin jaallate, hin mararsiifate, hin kabajee simate. Ilaamee jal'ina jirtan keessaa gaafa isin deebitan Waaqayyo isin simata. Mee deebi'aa carraa qabdu dhaloonni. Utuu hin du'in yoo deebitan carraa qabdu. Erga duute garuu wanti ta'u tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf gaafa isin gara Waaqayyootti deebitan Waaqayyo isin simata, isinitti gammada. Yohaannis 6:37 isa gara koo dhufu ofirraa hin ari'uu jedha. Sababni isaa Yesuus kaayyoonni biyya lafaa kanarra dhufeef waaqarraayyuu warra cubbamootaatiif, warra karaarra hin jirreef, warra dhugaan hin galleef, warra qajeelummaa keessa hin jirreef, warra jireenya gadhiise jiraataniif dhufe Yesuus gara biyya lafaa silayyuu qajeelotaaf jecha dhufe utuu hin ta'in jal'oota qajeelota gochuuf dhufe. Kanaaf Yohaannis gaafa dubbatu boqonnaa 6:37 irratti isa gara koo dhufu ofirraa hin ari'uu jedha. Lakkii deemi isin barbaaduun jedhu Yesuus gaafatti gara isaatti deebitu. Lakkii isin barbaaduun jedhu si simata malee. Mul'ati boqonnaan 2:5 akkas jedha. Maalirraa akka kufte yaadadhu, yaada garaa keetis geeddaradhu jedha. Deebi'uun kan danda'amu yaada garaa geeddarachuudha. Yeroon yaada garaa geeddaratanii fayyan amma har'a. Lammaffaa Qorontoos 6:2 irratti har'a akka ta'e nutti hima. Amma deebi'uun kan danda'amu firoota koo. Ilaa sanyii koo dhaggeeffadhaa. Warri jireenya keessaa baddan, warri qajeelummaa keessaa baddan, yaadni garaa keessanii isin mo'atee kan baddanii jirtan, qannoo biyya lafaa kana jiraachuu jettanii, hir'uu biyya lafaa kana akka waan guutachuuf jettanii kan baddanii jirtan, gamoo gaarii ijaarrachuudhaaf, garaa keessan guutachuudhaaf kan baddan deebi'aa. Maalirraa akka kuftan beekaati. Utuu fooniif lubbuun keessan wal keessaa hin bahin ilaa har'a deebi'aa. Garaa guutachuudhaaf bade har'a dhaloonni baay'een mana gaariin ijaarradhaa. Akka abaluun ta'a. Kanaaf bade malee waa itti badeeyyuu miti. Qajeelummaa keessa yoo jiraattee sin sooromta. Qajeelummaa keessa yoo jiraattee digirii argachuu hin dandeessa. Dippiloomaa argachuu hin dandeessa. Miindaa gaarii nyaachuu hin dandeessa. Mana gaarii ijaarrachuu hin dandeessa. Yesuus keessaa yoo ba'an jireenya keessaa ba'u, ulfina keessaa ba'u. Yoo isa keessa jiraatan garuu hin jiraatama jireenyi. Dhaloonni baay'eedharra garuu garaasaa guuttachuudhaaf bade. Fakkeenyi boqonnaan 10:2 akka jedha. Waaqayyo warri qajeelonni akka beela'an hin godhu, qajeellaan warra jal'ootaa garuu lafatti dabalaa'edha. Biddeeniif yoo ta'e mixiin nyaatti garaa keessan guuttachuuf warri baddan deebi'aa. Waaqayyo warra kan isaa ta'an ifa keessa miti dukkana keessa iyyuu hin soora'edha waan ta'eef. Kanaaf amma gaa yeroon yaada garaa geeddarachuu hin danda'amu firoota koo. Utuu lubbuun jiraniiti. Utuu fooniif lubbuun nagaa walitti hin dhaamin egaa. Gaaf tokko fooniif lubbuun keenya alagaa walitti ta'u, akka nama waliin beennee ta'u, gerger galti fooniif lubbuun ammaa kun wal keessa jirtu. Sooressas ta'i, hiyyeessas ta'i, beekaas ta'i, wallaalaas ta'i. Lubbuun keenya foonni keenya alagaa walitti taati, akka nama takkaa waliin beennee taati. Gerger galti, lubbuun lafa dhuftetti foonnis lafa dhufetti hin deebi'a. Kanaaf utuu fooniif lubbuun keenya wal keessa jiruuti yaada garaa keenyaa geeddarachuun Faarsaan 6:5 akkas jedha. Erga du'e namnis yaadatu hin jiruu jedha. Buufachuuf kasaaruun erga gabaa galanii namaa gala. Akka buufanneef akka kasarre erga gabaadhaa gallee walii baruun keenya hiikaan qabu sanyii koo. Waan 100 gurguramu 90 gurguraa ollee 80 gurguraa ollee kasarre erga gallee walii barree waan itti fooyyessuun hin qabnu. Kanaaf nus erga duune yaada garaa keenyaa geeddarachuu hin dandeenyu jechuu barbaadeetani. Luqaas 19:16 irratti sooressicha guyyuma guyyaadhaan uffannaa babbareedu qeeqeyyaratu agarra. Sooressichi guyyuma guyyaatti uffannaa babbareedu qeeqeyyarata. Waan gaarii nyaata.
garuu gaarii namaa godhee hin beeku. Deegaa isa ta'e Alaazaar isa balbala isaa dura taa'uu fi isa saroonni isaa madaa isaa arraabaniif waan tokkoyyuu godhee hin beeku. Ofii isaatti garuu uffannaa babbareedu uffata'edha. Waan hojjete qajeelummaa kan biraa tokkoyyuu hin qabu. Amma bal'inaan isa kaasuu barbaade utuu hin ta'in erga du'ee booddee garuudha. Sooressichi guyyuma guyyaatti uffannaa bareedu kuni qiliilee keessa bu'edha. Yookaanis abidda bara baraa keessa bu'e, lafa gubannaa dhaqe jechuudha. Lafa cinqii dhaqe, lafa boqonnaa utuu hin ta'in, lafa aara galfii utuu hin ta'in, lafa qannoo qanii utuu hin ta'in, lafa cinqii, lafa muddamaa, lafa gubannaa keessatti dhaqee of argee akkas jedheen Abrahaamiin, ani gubachaan jira, maaloo Alaazaariin as naa ergi. Fiixee quba isaatii jiisee dhufii arraba koo naaf qabbaneessu hin danda'amu jedhe Abrahaam. Du'eera kaa. Sichi yaada garaa geeddarachuus hin danda'amu. Lafatti faradame taa'uunsaa dirqama ta'a. Iddoo isaa kenname taa'uun dirqama ta'a. Ol baanaan achi deemuu hin danda'amu. Lafa Waaqayyo namaa kenne duwwaa taa'uudha. Lafa gaarii ta'us lafa gadhee ta'us. Kanaafi erga du'eetu namichi kuni maaloo jedhe Abrahaamiin hin danda'amu qannoo lafarratti fixxee jedheen Abrahaam immoo. Kanaafi har'ayyuu dhaloonni baay'een qannoo lafarratti fixaa jirtu. Namoonni baay'een alamiin boollaa ol jedhu. Lakki akkas miti. Kana garas jira. Gamoo kana garas jira. Jireenyi gaariin, ulfinni gaariin, qannoo gaariin, iddoon bara baraan jiraatan iddoon aara galfiidha. Kana garas jira. Buraaburree sin lafarraa ilaaltan kana garas jira. Manni gaariin ijaarsa harki namaan ijaariin qabnaa'edha kanaa olii Phaawulos. Kanaafi qalama sin amma ilaaltan kana buburree namni buburreessu kana ilaaltanii hawwitan kana garas jira. Jireenyi ni lafarratti qannoonni jiraata ture sooressa kana uffannaan ni geeddiratu nyaati gaariin ni jiraatu wabii darbuuf hin dandeenye abidda keessatti dhaqee of arge. Erga du'eetu jijjiirrachuu waa fooyyeffachuu yaale hin danda'amu jedheen Abrahaam. Kanaafi har'as sittani obboleessa koo obboleettii koo abbayee koo harmee koo dhaamsan isinii dhaamu ani sooressa hiyyeessa kan jettan magaalaan jira baadiyyaan jira warri jettan ani beekaadha wallaalaadha namoonni jettan sanyii koo dhaamsan isinii dhaama. Erga duute hagibaanyi tol fudhachuu dandeessu hin jiru. Oliyyannoon hin jiru. Erga du'anii booddee. Kanaaf amma utuu lubbuudhaan jirtanii yaada keessan geeddaradhaa. Hoose'aa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irratti akka jira. Isaan yommus kottaa gara Waaqayyootti hin deebinaa jedhan. Quufeen deebi'aa hin jedhinaa jal'ina biyya lafaa kanaa. Caallaaf salphinaan quufanii. Quufeen deebi'a hin jedhinaa. Ejja quufeen deebi'a. Takkan quufa hanna kana machaa'u kana takkan quufa hin jedhinaa. Caallaa utuu nyaatanii beela'u. Jireenya biyya lafaa kanas namni hin quufu. Biyya lafaa kana keessatti namni inni ijaaru utuu ijaaruu du'a malee quufee du'a miti. Inni nagadu utuu nagaduu du'a malee isayyuu lafa nagada isaatiitti. Inni baratu utuu baratu inni barsiisu utuu barsiisu. Kanaafi quufeen du'a hin jedhinaa. Jireenyi biyya lafaa kanaa hin quufamu. Nutu dhiisa malee hojiin na dhiisis nuun hin jedhu. Nutu dhiisa hojiiyyuu. Kanaaf cubbuus nutu dhiisa jechuudha. Hammeenya gochuus nutu dhiisa malee na dhiisii nuun hin jedhu. Cubbuun na dhiisi namaan hin jedhu. Kanaafi akkuma hojiin na dhiisi namaan hin jenne cubbuunis immoo na dhiisi nuun jechuu hin danda'u. Kanaafi ejji nan ejjin nuun hin jedhu. Hanni nan atin nuun hin jedhu. Sobi nan sobin nuun hin jedhu. Daariin nan dhiibin nuun hin jedhu. Kubbaayyaan nan jallisinii nuun hin jedhu. Nutu ofii keenyaan beekee dhiisa. Daani'el boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti nyaataaf dhugaatii mootichaatiin akka of hin xureessinee fi Daani'el nyaachisa mootichi qopheesse hin lagateedha. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 39 lakkoofsa 712tti gaafa dhannee dubbisnu haadhi manaa mootichaa Pooxifaarii Yoosefin na wajjiniin ciisee haalli isaa mijataadha yoo jette iyyuu Yoosef immoo mana keessatti isee dhiisee hin baqate. Sababa isaa cubbuu lagachuutu baasa. Cubbuu baqachuutu baasa. Daani'el nyaataaf dhugaatii mootii lagachuunsaa. Yoosef haadha manaa mootii baqachuunsaa. Daani'el nyaata mootichaatu gadheedhaaf utuu hin taane Yoosefis haadha manaa mootiitu fokkisituudhaaf utuu hin taane gaarii Waaqayyo namaan hiyyamne gadheedhaaf. Ilaala loonni dhagaa dhaggeeffadhaa. Gaarii Waaqayyo namaan hiyyamne gadheedha. Gaarii Waaqayyo namaan hiyyamne summiidha. Ulfinni Waaqayyo keessa hin jirre salphina. Guddinni Waaqayyo keessa hin jirre salphinaaf dhiisan. Sooromni Waaqayyo keessa hin jirre hiyyummaadha. Kolfa Waaqayyo keessa hin jirre kolfuurraa boo'icha Waaqayyo keessa jiru ba'uu wayya. Haaraa Waaqayyo namatti hin uffifne uffachuurraa moofaa Waaqayyo namatti uffise uffachuu wayya. Kanaaf Daani'el hin lagate akka of hin xureessineef.
Yoosefis hin baqate haadha manaa mootiidha. Bareedduu taatuyyuu hin fokkisteef baqate miti. Utuu nama si'anaati yookaan nama tokkooti Waaqayyotu harka koo keessa buusee jedha. Haadha manaa mootiiti ka. Isayyuu qobaadhaa jedha. Namni tokkoyyuu mana keessa hin jiru. Nyaata mootii argatanii nyaachuun baay'ee ulfaataadha. Carraa kan argachuun. Haadha manaa mootis kan wajjiniin ciisuu mini wajjiniin ta'anii haasa'anii kolfuun suuraadhuma wajjin ka'uun iyyuu waan silaa baay'ee gaariidha akka yaadaatti silaa. Garuu mucaan Waaqayyoo dhiisee baqate. Maaliif gaarii Waaqayyo namaan hin eeyyamnetu gareedha ka. Ulfinni Waaqayyoo keessa hin jirre salphina ka. Ol deemuu Waaqayyoo keessa hin jirre gad deemuudha waan ta'eef. Qabaachuu Waaqayyoo keessa hin jirre dhabuudha ka. Tu nama seenaatii gaa dhiiseen baqatu kana Waaqayyotu harka kootti kenneedha. Kadhannaa koo bara dheeraa deebii argateedha. Waaqayyotu na yaadate amma yaadatamuu kootiidha. Carraa kan argate mee dhiisuu hin dandeessaa utuu si ta'e obboleessaa obboleetti har'a immoo dhiisuu dandeessaniittuu kana. Warra akka saree waan argan xureessan jedha Yohaannis mul'ataa keessatti gaafa dubbatu. Warra akka saree waan argan xureessan saree irra qabu keen dabartu waan argan xureessan jedha akka saree. Har'ayyuu warri waan argan xureessan akka sareeti. Yoosef nama akka saree miti abbaa abjuuti nama Waaqayyooti jedhee haadha manaa mootii dhiisee baqate. Daani'elis hin lagate. Egaa mee firootaa cubbuun nama hin baqatu cubbuu baqatu malee cubbuun na lagadhu jedhu hin lagatu malee. Kanaafiyyuu dhiisaa deebi'aa yaada keessan naanneffadhaa. Gara kutaa keenyatti yommuu deebinu Faarsaan 7:12 namni yoo yaada garaa isaa geeddarachuudhaa baate egaa Waaqayyo billaa isaa qala ta'edha. Namni yoo yaada garaa isaa geeddarachuudhaa baate Waaqayyo billaa isaa hin qara ta'edha. Har'as mee firoota koo billaan jiraam Wallaggarra lixa Wallaggaa ba'aa Wallaggaa kaaba kibba Afriikaa hundumaarra Oromiyaarra Itoophiyaarra billaa dhukkubaa jiraam. Billaa rasaasaa jiraam. Billaan beelaa jiraam. Kerkera lafaa jiraam. Isin ganaatu waan biraa hedduu miti har'ayyuu warra ogeessotaaf waa galeera rakkinni jiraam. Namni yoo yaada gara isaa hin geeddaratu ta'e Waaqayyo billaa isaa qara ta'edha. Mee kottaa yaada garaa keenyaa geeddaranna dargaggoonni abboonni harmoonni. Mee kottaa mees dureeyyoonni. Mee kottaa mee beektoota warri jettan. Ani baradheera warri jettan maal godha beekumsa keenya noo balleessaa irra. Maal godha wal'aalummaa keenya nisoo balleessaa irra. Inni qabu qabeenyaan inni dhabe dhabuu isaatiin hundiniyyuu balleessaa irra. Mee kottaa yaada garaa keenyaa geeddaranna. Yoo namni yaada garaa isaa hin geeddaratu ta'e Waaqayyo billaa isaa qara ta'edha. Daawit gaafa dubbatu billaa isaa qara ta'edha. Kanaafi yoo nuyi gara isaatti deebine Waaqayyo nagaa bade kana biyya keenyatti hin deebisa. Amma Itoophiyaan biyyi keenya Oromiyaa isheen jedhamtu kuni biddeen irra nagaa beelofte. Bishaan irrayyuu nagaa dheebotteerti. Yeroon kun yeroo itti biyyi keenya Itoophiyaan Oromiyaa isheen jedhamtu kuni Wallagga lixaas Wallaggi baas kaabis kibbis bishaan irra nagaa dheebotteedha. Buddeen irra nagaa beelofteedha. Wayyaa irra nagaa daartee jirti. Akkas. Kanaafi nagaa bade jennee odeessuurra kottaa gara Waaqayyotti hin deebina. Nagaanis hin deebi'a. Kottaa gara Waaqayyotti deebina. Qaala'insi kun iyyuu hin qabbanaa. Gubaan kun iyyuu hin qabbanaa. Dhukkubi kun iyyuu hin qabbanaa. Amma maqaan dhukkubaa maqaa qorichaa yeroon itti caalaa jirudha. Waaqayyo billaa isaa qara ta'edha. Ijoollee waggaa 2-3tu dhiibbaa dhiigaa godhataa jira. Ijoollee kalee sadeen gadi dhalatettu kaansarii godhataa jira. Kalee godhataa jira. Narvii godhataa jira. Kun eebba miti abaarsaa beekaa. Kanaaf kottaa mee gara Waaqayyootti haa deebinu. Yeroon kun yeroo yaada garaa geeddarachuun hin barbaachisu. Lakkii Yesuus nuu du'eera. Warri jedhan yoo jiraatan iyyuu isaan yeroo yaadu gaafa xuraananna isaanii niqatan natti fakkaata. Yoo wayyaa isaaniitti dhoqqeen bu'e miiqitan natti fakkaata. Isumaan nama keessa deemu fakkaata. Warri yaada garaa geeddarachuun hin barbaachisu. Yesuus nuu du'eera ka. Yesuus yoo nuu du'e iyyuu har'a iyyuu warra cubbuu godhanitti immoo faradamaadha. Yaada garaa geeddarachuun hin barbaachisa. Akkuma yommuu wayyaan keenya xuraa'u deebinee miiccannee qulleeffannee deebinee keewwannu yaada garaa keenyaa saareffannee mucaa Waaqayyoo sirrii taana. Isa duraa Yohaannis 3:8 irratti namni cubbuu hojjetu iyyuu kan seexanaa ta'edha. Attamittitu yaada garaa kee hin geeddaratin cubbuu godhaani mucaa Yesuus attamitti jechuu dandeessu? Attamitti cubbuu gochaa waan hamaa gochaa ejjaa machaa Yesuusoo naa du'eera
sichi wanti natti fayyadamu hin jiru narraa ka'eera firdiin warri jettan hin danda'amu namni cubbuu hojjetu kan seexanaateedha. warri mucaa Yesuus jettanii waan barbaadan gochaa lakkii kan seexanaati waan namaa godhaa jirti taanaan waan gaarii goonan garuu dhugumayyuu kan Yesuusiti. Kanaafi billaa waaqayyoo har'ayyuu biyya keenya irra hin jiraga haa deebinu billicha kanurraa ka'uu dheekkamsa kanurraa ka'uuf rakkinni qoromsi biyya guute kun akkanurraa ka'uuf mee haa deebinu sanyii koo haa deebinu firoota koo haa deebinu itti fuftanii jal'inaan godhinaa. Maatiyoos boqonnaa 3:10 irratti akka jedha ammayyuu hidda muka hundumaarraa qottoon kaa'amee jira jedha. Warri jal'inni waan isinii milkaa'e fakkaatu lakkii ejjisii milkaa'uu isaa miti sobinaa milkaa'e warri jettan hanninaa milkaa'e gubboo nyaachuun naa milkaa'e daarii dhiibuun naa milkaa'e haadha hiyyeessaa miidhuun naa milkaa'e dhiiga namaatiin sooramuun jawweedhaan duroomuun haqaa haqaaqsuun dhugaa namaa awwaaluun naa milkaa'eera warri jettan bu'aa karaa lagaatiin jiraachuun naa milkaa'eera naasifaa'eera waaqayyo waadaatti naa galeera warri jettan lakki akka kana miti beeka. Hagatti cimaatti qalameen haphee ciniinte akkuma jedhanii galgalatti cima dubbichi akka ammaan ta'u dubbiin akka irraa miti beeka dubbiin akka ammaa kanan ta'u hidda muka hundumaarra qottoon kaa'amee jiradha. Naa milkaa'en siin obboleessaa obboleetti ejjuun koo naa milkaa'en siin araadaa ta'uun koo naa milkaa'en jedhina qullaa buusuun kun naa milkaa'en jedhina qottochi sirra jira simurre malee simuruu dhiisuunsaa maaliif beektaa akkuma gurbichaa hardhamoo bor deebitaa laataa jechuu isaatiif isinii galeera hardhamoo bor deebi'aa laata gurbaan kun jaarsi kun jaartiin kun intalli kun yoom deebitii laata bor deebi'aa laata torban dhufuu laata ji'a dhufuu laata borborii mucaa lulloomsaa akkuma jedhanii har'a bora yaada gara haqee darradhaatti akka ibsaan sirratti hin banne garuu akka gargar hin galle fooniif lubbuun kee garuu Yesuus har'amoo bor deebitaa dheessi qusataa jira malee harka sii rukutaa waan jiru sitti hin fakkaatin ammeenyatti godhartu kana isati waan namaa godhartu kana waanni sitti gammade sitti hin fakkaatin har'amoo bor deebi'a laata siin jedhee si eegaa jira akkuma gurbichi yaada sanaanneeffate guyyaa keessaa guyyaa tokko deebi'ee galee qe'ee abbaatti gara kootti hin deebi'aa jedhee si eegaa jira Yesuus obboleessaa. Ilaamee sanyii koo ilaamee warri fagoo warri dhiyoo warri magaalaa warri baadiyyaa dhagaa dhaggeeffadhaa yoom deebi'aa laata deebitii laata deebi'uu laata jedhee isin eegaa harka isaa bal'isee gooftaan malee hidda hundumaarra qottoon kaa'amee jira jedha. Muruuf qophiidhaa jechuudha ganaa biyya biraadhaa ergifata miti. Qottoon waaqayyoo akka qottoo namaa miti baarzaafii mura miti. Qottoon waaqayyoo akka qottoo namaa harbuu mura miti waddeessa mura miti gallaa muraa beeki hattuu muraa beeki inaaftuu muraa beeki sobduu muraa beeki qoccoltuu muraa beeki warra xonoqqolan muraa beekaa deebi'aa. Qottoo waaqayyoo akka qottoo namaa muka mura miti jalloota mura malee uleen dudda jallootaaf qophaa'eera jedha kan jallaatidha jechi. Kanaaf deebi'uun keenya gaarii ta'a har'amoo bor deebi'a jedhee nu eegaa jira waan ta'eef waaqayyo. Kanaaf yeroo carraa qabnu kana deebi'uun keenya gaarii ta'a firoota koo deebi'uu diduun yookaanis yaada garaa geeddarachuu diduun akka namni abaaramu nama taasisa. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 9:12 gaafa dubbifnu qaayil waan balleesse waaqayyoon dhossee abaaramuu isaa agarra. Waaqayyo qaayiliin maal balleessite jennaan waan tokkoyyuu jedhe meerri Abeel jennaan areedduu isaatii jedhe. Waaqayyo qaayiliin gaafachuun isaa waan qaayil godhee dhufe wallaalee miti. Yeroo kanatti waaqayyo qaayiliif yeroo yaada garaa geeddarachuu isaa tilmaamiyan maal gootee dhufte qaayil jechuun isaa waan balleesse himatuudha. Obboleessa kooratti waan ta'e tokko jedheetan saarsaan isaa fudhatame jedheen inaafeen irratti ka'in ajjeesen dhufe dhiifama gooftaa kootuu jedhe silaa waaqayyo dhiifama godheeraaf beeka inni isaaf silaa kan himateef hin dhiifama waan jedhuuf. Qaayil garuu waan balleesse dhosse deebi'uu diduun yookaanis yaada garaa geeddarachuu diduun yaada garaa geeddarachuu dadhabuun abaarsaaf nama taasisa. Eegee dhabe waaqayyo qaayiliin maal goote ennaan waan tokkoyyuu jedhe Abeeloo ennaan ani hedduu isaatii jedhe hedduu isaa miti jedhe garuu argeeraan waaqayyo ilaamee obboleessaa waan ati godhaa jirtuyyuu waaqayyo argaa jiraam hin agarre seetii ati salphina halkanii yeroo baduu argu jedhani riizaaltiin isaa bakkee ba'a boru yeroo waaqayyo eegee si dadhabu booddee riizaaltiin isaa bakkee ba'a maal hin agarrees mana qorichaa yeroo dhukkubfanne jedhannu hakiimii ogeessi dookterii ogeessi
Riizaaltii eeggadhu jira erga dhiiga fuudhee booddee. Riizaaltii warra waldaayyuu ganaa bakkee ba'a. Riizaaltiin paasterootaa, riizaaltiin lallabootaa, kan warra raajotaa, kan warra koo lallabanii kana, kan geggeessitoota biyyaa, kan bulchitoota biyyaa, kan geggeessitoota waldaa, kan faarfattootaa, kan amantootaa, kan warra kurnaffaa kennaa jirtanii ililleedhumaan harka keessanii cabaccabinaa. Asumaan ol hin ba'amu. Hojiin nama hundumaayyuu ganaa abidda bu'ee baay'eedha. Riizaaltii isaa ganaa ba'a. Nu eegaa jira Waaqayyo. Eegee dhabe Qaayeliin hin jedhe waan gooneen nan omaayyuu jedhe. Hin beekturee Abeel waan ni ta'e nan laakki jedhe. Ani hedduu isaa ta'e. Kanaaf yeroo yaada garaa geeddaranaa kenneera Waaqayyo. Inni garuu ofirratti hin barre. Dhossee abaarame. Dhossitanii hin abaaraminaa. Waaqayyo hin argamu. Hin arga Waaqayyo. Siidawoodha malee Waaqayyoof da'oo miti. Gara bakkeetti achi baasii ajjeeseedha Qaayel Abeeliin. Isa yoo nama nagaadhaam. Achi baay'ee ajjeesedha. Ragaatiin jiru jedhee. Namni silayyuu argamus argamuu baatu amma qoomniidha jedhee waan namaa kan inni godhu. Ragaa dhaabbate namni kamiyyuu waan namaan godhu. Duris ammas boris namni ragaa dhaabee waan namaan godhu. Utuun beekee yoo ta'e malee namni beekaa ragaa dhaabbatee hin godhu. Qaayel gara bakkeetti achi baasee qoomniidha da'oodha jedhee ajjeese. Waaqayyo garuu iddoocha jira beekaasin. Iddoocha jira Waaqayyo. Fakkeenyi boqonnaan 15 lakkoofsa 3 akkas jedhama. Iji Waaqayyo iddoo hundumaa jira. Isa hamaas isa gaarii sin argaedha. Lafa ragaan hin jirre sana Waaqayyo jira. Ilaa obboleessaa ragaan hin jiru namni na argaa hin jiru jettanii dhuddanii kan machooftan. Dugda duubaan galtanii kan dhuddan kan machooftan irraan kan fakkaattan lakkii Waaqayyo si argaa jira. Paastariin na argaa hin jiru jettamni ati Waaqayyo iddoocha jira beekati. Yeroo Qaayel Abeeliin ajjeese Qaayel Abeeliin Waaqayyoon hin agarre malee Waaqayyo Abeeliif Qaayeliin bira jira. Yeroo itti dhugaa jirtu sana Waaqayyo si argaa jira. Isatti ejjaa jirtu namanna argaa hin jiru jettamni ati obboleessaa obboleetti. Lakkii Waaqayyo si argaa jira. Jira Waaqayyo iddoocha. Iji Waaqayyo iddoo hundumaa jira isa maa isa gaarii sin argaa jira namni Waaqayyo yeroo dubbatu fakkeenya keessatti. Solomoon iddoocha jira Waaqayyo. Isatti dhossitee ajjeeftu. Isatti dhossitee hamattu. Isatti dhossitee dhiiga namaa dhangalaaftu. Isatti dhossitee ejjitu. Hamattu inaaftu qoccoltu. Obboleessa kee irratti kaatu da'oodha jettee dukkana jettee sii dukkana malee Waaqayyoof ifa guyyaati. Sii da'oodha malee Waaqayyoof da'oo miti. Da'oon Waaqayyoof hin jiru. Iddoon dhokannaa Waaqayyoof hin jiru. Eessa dhaqu fuula kee duraa deem daawwitiyyuu godaa jirta gubbaa jirta jedhe. Ilaamee namoonni al tokko gaafa baadiyyaadha magaalaa dhaqanii iddoo kana eessumaaf durbiin koo hin jirudhanii akka barbaadan ta'u magaalaa keessatti. Waan hin beekne baruufaa shaakalu. Magaalaa keessa gaafa galan waan hin beekne shaakalu. Jireenya gadhiisii shaakalu. Gaafa magaalaa baadiyyaa dhaqanii jedhe. Warri magaalaa gaafa baadiyyaa dhaqan immoo addoo kana namni na beeku hin jirooni waan namaa godhu. Namni waldaa isaa keessaa isa beeku hin jirre iddoo biraa gaafa dhaqu waan namaa gochuu shaakala. Ragaatiin jiru ka nama isa beekuutiin jiru ka kun gowwummaa guddaadha. Iddoocha Waaqayyotu jira. Isa Qaayel dhossee godhe Waaqayyotu arge. Egaani akkuma Qaayeliin Waaqayyo waan dhossee godhe arge waan ati dhossee gootu waan Waaqayyo hin arga. Dhiis obboleessa kokkottuu deebii akkuma gurbichaa naannessi yaada kee jalina keessa kan jirtan kun mee naannessaa namni argaa hin jiru jettanii warri dhiiga namaa dhangalaaftan daarii kan dhiibdan kan hinaaftan qoccoltan harka keessa waan amaraatti kan ol fuutan lakkii dhiisaa mee deebi'aa yaada keessan naanneffadhaa. Deebisaa yaada keessan Waaqayyoof da'oon hin jiru. Qaayel waan balleesse Waaqayyoon dhossee abaarame. Isayyuu silaa kan himatee fayyuu dhossee abaarame jooraaf sokkaa ta'edhe Waaqayyo kan hin abaare. Jooraaf sokkaa ta'edhe kan qullaa kaate irra kan ibsaa ofitti qabdeedhan. Sayyuu qullaa kaatee sayyuu isaa ofitti qabdiin. Ammayyuu dhaloonni bara kanaa akkasiin nan balleesseen jedhu ittuma fufee qajeelotaa wajjin waan gaarii gochuu barbaada. Fakkeessuu barbaada, akkeessuu barbaada. Lakkii Waaqayyo hin argaa. Namni yakka ragaa hin qabne yoo godhe seera biyya lafaa kana jalaa bahuu danda'a. Garuu Waaqayyoon jalaa bahuu hin danda'u. Waaqayyo dhoksaa dhokataa arga. Dhugaa dhokate argee mul'isa. Haqa haqaaqame qajeelcha Waaqayyo hin argamaarree. Kanaafi seera jalaa bahuu hin dandeessa waan ragaa hin qabne yoo goote. Waaqayyoon jalaa garuu bahuun hin danda'amu. Himattee yoo fayyite yoo deebite gaarii ta'a garuu abaaramuur.
baduurra garuu gubachuurra garuu rakkachuurra garuu affaruurra kasaruu wayya deebi'uun gaarii ta'a. Egaan Qaayeen lossaatti Aabeelin ajjeese ammas wal ajjeesuu jira biyya keenya keessa. Qaamaanis yaadaanis adeemsaanis dubbiidhaanis summiidhaanis rasaasaanis harrabaanis har'ayyuu namni akkuma Qaayeliin wal ajjeesaa jira. Garuu mata dureen koo baddeetu badduun bahin deebiidha. Utuu badduun bahin deebi'uudha gara jireenyaatti. Akkuma Qaayel har'as wal ajjeesaa jira namni. Kana bal'inaan kaasuu nan barbaachisu. Waan biyya keenya Itoophiyaa Oromiyaa jedhamtu keessatti hojjetamaa jiru beektu isiniyyuu. Namni wal ajjeesaa jira. Namumatu immoo nama ajjeesaa jiran jedhe. Bakka akkaamitti kan nama fixaa jiru. Balaa makiinarra balaa namni godhu kan nama fixaa jiru. Balaa karaa Waaqayyoolla balaa namni itti wal fixaa jirutu yaala. Rasaasaan haadhaaf ilmoo irra kaa'ee namni wal ajjeesaa jira. Dubartii ulfaa namni ajjeesaa jira. Nama akkasaati. Meedhii isaa warri ajjeesuu harki keessan bare kun. Isaa warri harrabaan ajjeesuu bartanis. Warri rasaasaan ajjeesuu bartanis. Warri summiidhaan ajjeesuu bartanis. Meedhii isaa deebi'aa kottaa. Hingaa. Deebi'aa kottaati. Jal'inillee quufamu kottaa dhiisaa deebi'aa. Callaaf salphinaan quufan waan ta'eef namni callaatu nyaatu beelaa. Harki waa namaa godhee sitti fufee gochuu barbaada. Isaa dhiiga kana dhangalaasuu warri bartan. Macaafa seera ba'uu boqonnaa 1:17 dubartoonni sun lamaan warri deessiftoonni akka mootichi Gibxi isaan abboome gochuu didanii ijoolleen dhiiraas akka isaan jiraatan godhan jedha. Waaqayyoon waan sodaataniif jedha. Macaafa seera ba'uu boqonnaa 1:17 ajjeesaa dhiira dhalatu jennaan isaan immoo dhiirris akka jiraatu godhan Waaqayyoon sodaatuedha. Har'a jechaan jiran biyya keenya dokteeronni biyya keenya keessa jiranii buufata keessa kan hojjetanii sodaa Waaqayyoo qabduu sodaa Waaqayyoo achi gaafa isinitti deebisu. Dokteeronni sodaattu Waaqayyoon mucaa dhalachuu ga'e ajjeesaan jirtanii maqasiin jirtanii yaasaan jirtanii duroomuu jettanii horii argachuu jettanii lakkii kun Waaqayyoon duratti gaarii miti. Dhiigi Aabeel lafaanatti ol iyyaa jira. Har'as dhiigi ijoollee baay'ee mana fincaanii keessa iyyaa jira gara Waaqayyootti. Iyyaa jira caakkaa keessa gara Waaqayyootti. Ijoolleen shamarranii dhagaa dhaggeeffadhaa. Ulfa abbaan haadhi kee kan hin beekne ulfooftee karaa dalgaatiin haqa haqaaqxee daa'ima dhalachuu ga'e qorichaan summiidhaan birrii kaffaltee of keessaa baasaa kan jirtu summii dhuguudhaan ogeessa fayyaa gargaaramuudhaan ogummaa biyya lafaa gargaaramuudhaan dhiiga dhangalaasaa kan jirtan lubbuu ajjeesaa kan jirtan meedhii isaa deebi'a. Iyyaa jiraam lubbuu baay'eetu ijoollee dhiiraa baay'een ijoolleen durbaa baay'een bor biyyaaf kan ta'an mana fincaanii keessa gara Waaqayyootti iyyaa jira dhiigi isaanii. Caakkaa keessa iyyaa jira. Suuqa daldalaatti iyyaa jira. Kana bal'inaan yoon kaasuu baadhayyuu baay'een keessan beektu. Kan warra heerumeedhaa ulfi isaanii ulfina abbaatu. Akkuma jiran iyyuu ulfin ulfaatu ulfina abbaatu. Garuu kan warra hin heerumneedhaa ulfi keessan ulfinaaf miti salphinaaf malee. Ulfee ulfinaa jiratu hin ta'in biyya keenya keessa ulfa salphinaatu baay'atee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu ulfichi ulfa ulfinaa miti waan ta'eef ajjeesuutti geessitu gaa mucaa dhalachuu ga'e. Meedhii isaa deebi'aa dokteeronni kana gootan. Dhiisaa shamarran kana gootan. Dhiisaa warri heerumtanii mana qabdanis lakkii yeroo kana da'uun barbaadu utuun hin beekin daa'imni garaa koo keessatti na argame haa ajjeefamtu haa du'u mucaan kun da'uun barbaadu yaa dokteerii yaa hakiimii fallisaa maalii jettanii hin barbaadinaa. Fallisaa ajjeesuudha summii dhuguudha marfeensaa kanas gargaara birriin isaa immoo hammanaasiin jedha hakiimiin qaxaroosii qaba. Kun immoo sirrii miti. Egaa har'as ajjeesuu jira. Ajjeesuu warri bartan dhiisaa dubartoonni deessiftoonni sun lamaan siphiiraaf bu'aan Waaqayyoo waan sodaataniif ajjeesuu dhiisanii gara jiraachisuutti deebi'an jedha. Haa sodaannu launni Waaqayyoon baa kan jirtan kaaba kibba lixa sodaadhaa Waaqayyoon sodaa Waaqayyoon jiru har'a. Namni namayyuu sodaatu Waaqayyoon eessaa sodaata? Namni Waaqayyoon hin sodaanne immoo akkamittiin nama sodaata? Namni nama sodaatu Waaqayyoon hin sodaata. Namni Waaqayyoon sodaatu namas hin sodaata. Safeeffataa gadaa gaadha Oromoon. Kottaa mi ajjeesuu kana keessaa haa deebinu. Bara kana sodaa Waaqayyoo dhibeera. Hundumtuu ajjeesoodha jechuudha. Kanaaf kun immoo gaarii miti. Gara kutaa keenyatti yommuu deebinu himachuudha dhossii abaarame Qaayel. Faarsaan 98 akka jedha. Ati irra darbaa keenya of dura cubbuu keenya isa dhoksaatti hojjennes ifa fuula kee dura keessettaa jedha. Faarsaa 98. Ati irra darbaa keenya of dura
cubbuu keenya isa dhoksaatti hojjennes ifa fuula kee dura keesseettaa'edha. Ibroonni 4:13 wanti Waaqayyo uume tokko illee isa duraa dhokachuu hin danda'edha. Nus waan goone hundumaa sababii isaa wajjin isatti munnurra jiredha. Kana balleesseera jedha. Rakkoon qabu balleesseera wetti. Isin akka fayyitanii cubbuu keessa walitti maddaadha sagalee Waaqayyo waan ta'eef. Dhukkuba dhoffattee qoricha malee duutii hedhu waan ta'eef. Bakka himadhaa rakkoon tokko hin jiru. Namni si ajjeesus hin jiru. Hin qaanayin ejjuuyyuu hin qaanofneetu ejja keessaa deebi'uun qaanii ta'e. Yeroo machooftu yoo hin qaanofneetu machaan ture. Dhosseen dhuge dhosseen ajjeese hataan ture nan hinaafe qaanii maalii qaba kun? Qullaa buusuyyuu hin qaanofne wayyaa uffachuun qaanii ta'e. Beela'uun qaanii hin taaneetu quufi qaanii ta'e. Mana abbaa isaatii ba'uun qaanii akkuma hin taane galuutti hin qaanofne gurbichi. Siis Waaqayyoonis yakkeera jedhee hin ka'e garaarra bu'ee galee mana abbaa isaatiitti. Deebi'aa himadhaati. Sababii isaa wajjin himuun nurra jira barreessaan abbaa ergaa Ibroota waan ta'eef. Tokkoffaa Yohaannis 1:8 irratti cubbuun qabnu yoo jenne ofiin sossobna dhugaanis nu keessa hin jiruudha. Cubbuun qabnu yoo jenne of sossobna dhugaanis nu keessa hin jiruudha. Namni cubbuun qabne dhagaadhaan ajjeesaa dubartiitti darbadhaa meedha Yesuus. Wangeela Yohaannis 8 irratti dubartittii kana ejjarratti qabne yaa barsiisaati immoo maal jette akka seera Museen nu barsiisetti nama ejjuu dhagaadhaan rukutanii ajjeesuu barsiifamneerra jennaani kutaa kana bal'inaa yoon kaasuudhaa baadhe Yesuus immoo akka jedheen gabaabseedhuma namni cubbuu hin qabne dubartiitti dhagaa darbadhaa jedhe meetti darbadhaa jedhe tokko tokkoon jaarsoliidhaa hamma warra kaanitti yaa'anii sokkan jira Yohaannis yeroo dubbatu namni nuyi cubbuu hin qabnu yoo jenne ofiin sossobna dhugaan nu keessa hin jiruudha mee dubbii kana wajjin wal bukkee qabaa yaada Yesuus immoo akka jedhe Yohaannis 8 irratti namni cubbuu hin qabne dubartittiitti mee duraan dursee dhagaa darbatu jarri tokko tokko yaa'anii sokkan jira akka jechuun jarri isin ejjine malee cubbuu qabuu jechuudha quba walitti qabuura yoo ofitti qabne gaarii ta'a akkuma baratamaa ta'e beekamaayyuu gaafa quba tokko namatti qabnu afur gara keenyatti waan deebi'uuf kanaaf of arguun keenya iyyuu gaarii ta'a jarri waa'ee isaanii hin beekanii dubartittii kasisan isin waa'ee keessan kan wallaaltan maal godha akka jirtan kan hin beekne maal keessa akka jirtan kan hin beekne itti darbadhaa jennaan tokko tokko yaa'anii sokkan akka jechuun isaanis hin ejjine malee cubbuu qabu harrayyuu inni hin ejjine hin hamata inni namanne daarii dhiiba inni daarii hin dhiibne gubboo fudhata inni gubboon fudhanne immoo fuudha kan biraa fuudha inni fuudha kan biraan fuune dhugee machaa hundi isaaniyyuu immoo walitti dhufanii cubbuudha. Kanaaf jarri warri mee namni cubbuu hin qabne naan tokko tokko yaa'anii sokkan jedha. Kanaaf hundinuu yakkanii weedha. Nam hundumtuu cubbuu qaba. Ani beekaa ani jettu kun. Ani sooressa warra jettan kun. Ani geessifadheera warra jettan kun. Ani waldaan bulchaa warra jettan kun. Ani tajaajilaadha. Ani paasteriidha. Ani qeesii waggaa ammanaati. Ani amanaa waggaa amma kanaati warra jettan laakkii cubbuu qabna. Yakka qabna. Sababaa taatu biyya lafaa keessa jirra kaatanyii koo. Biyya lafaa jechuun gabaabsee yoon isinii kaase biyya keessatti ejjan biyya keessatti soban biyya keessatti inaafan biyya keessatti qoccolamuudha biyya keessatti wal dhiiban biyya keessatti walitti kaane biyya lafaatu akkas garuumee dhaamsan isinii dhaamu ergaan isinii dabarsu nuyi biyya lafaa keessa jiraanna malee akka biyya lafaatti hin jiraannu nuyi biyya lafaa keessa jiraanna malee akka biyya lafaatti hin jiraannu kanaaf iyyuu biyya lafaa keessa waan jiraannuuf waan ittiin karaarraa gorru waan hin beekneef yaada garaa keenya geeddarachuun gaarii ta'a. Namni cubbuu hin qabne dhagaan darbadhaa meetti na yaalaa jennaan tokko tokko yaa'aniidha. Ati namni yoona namatti quba qabdu kun yoona waan biraa qabdu ofii keetiis. Kan namatti quba qabda malee keemmoo yoona isa caaluudha. Huuba ija obboleessa keetii keessa jiru dhiiseedhe. Waa'ee huuba ija obboleessa keetii dhiisii utubaan simmoo ija kee keessa jiraadhaam sagalee Waaqayyooti. Utubaa moo huuba caalaree namni waa'ee namaa haasa'u kan saammoo haasa'ameennu. Kanaaf haa deebinu gara Waaqayyootti. Fakkeenyi 28:13 akka jedha namni irra darbaa isaa dhoffatu hin hiiku kan himatuuf kan dhiisu garuu araara hin argatedha. Ermiyaas 2:23 ati akkamittiin hin xuroofne jechuu dandeessareedha. Ati akkamittiin hin xuroofne jechuu dandeessareedha. Wayyaa miicamaa uffannee gaafa bakkee baanu gaafa gallu akka yeroo baane hin ta'u. Dhiiga Yesuus yoo qulloofne iyyuu biyya lafaa kana keessa gaafa asiif achi deemnu yaadaan ta'u qaamaan ta'u dubbiidhaan ta'u ilaalchaan ta'u dhaga'uun ta'u gochaan ta'u waan nutti bu'uunsaan oolu waan nu xureessuun see hin oolu wayyaa miicamaan yookiin saaraas ta'u uffannee manaa baanu gaafa gallu akka yeroo baanee miti waa itti bu'a dudduubaan ta'u fuulduraan ta'u gajjallaa ta'u gararraa ta'u wanti ta'e tokko itti bu'a miicamee ba'uunsaa dirqama kanaaf biyya lafaa jiraannu kana keessatti wayaan ta'e tokkoon karaa Waaqayyoo irraa kaachuu dandeenya
yaada garaa keenyaa geeddarannee himannee fayyuun gaarii ta'a. Attamittiin hin xuroofne jechuu dandeessareedha. Yoo irraanfattee sadachaa keessatti goote sana inni irraanfattaareedha. Ermiyaas yeroo dubbatu itti fuuftanii gaafa dubbistan mee yaadadhaa mee isa baricha gootan sana isa bara dargaggummaa keessanii yaadadhaa warri dulloomtan. Warri dargaggummaa keessa jirtan dargaggummaa keessa maal godhaa jirtu? Ijoollonni ijoollummaa keessan kana keessa maal godhaa jirtu? Warri dulloomtan bara ijoollummaas maal gootan? Ammas dullooma keessan keessa maal gootan? Kanaaf mee hundumtuu of ilaallu. Warri magaalaa jiraannus warri baadiyyaa jiraannu. Warri sooressis warri hiyyeessis. Warri barannes warri hin barannes. Warri biyya bulchinus warri waldaa bulchinus. Hojjetoonni mootummaas miti mootummaas. Naggaaronnis gabareenis. Tajaajiltoonnis mee of ilaallu. Hundinuu yakkaniiru waan jedhuuf of ilaallu hundi keenyayyuu. Of ilaallee aneessan jira jennee yaada garaa keenya adeeminu akkuma Yohaannis mul'ataa keessatti dubbatu maalirraa akka kufte yaadadhu akkuma sila jedhee kaasuuf yaale. Egaani gara kutaa keenyatti yommuu deebinu akkuma Qaayil dhaloonni kunis bara kana Waaqayyoon goyyomsuu barbaanna. Dhaloonni kun akkuma Qaayiliin Waaqayyoon goyyomsuu barbaada. Attamitti irra miidhagsee keessa xureesse. Keessa bukeessee irra bilcheesse. Maatiyoos 23 irratti barsiisota seeraaf fariisota of hin argine nana isinii wayyoo isin alaa gaarii akka awwaala nooraa dibamaa ta'edha. Isaan ijatti mimmiidhagoodha keessi isaanii waan du'aa awwaalaan reeffaan lafee warra du'aniitiin guutuudha waan xuraadhaanii jedhama Yesuus. Barsiisota seeraaf fariisotaan isin akka awwaala nooraa dibamaa jedha. Awwaalli bakka hin bareedu keessi du'aadhaan sanyii koo beektu. Kanaaf dhaloonni kunis irra fakkeessee Waaqayyoon fakkeessuu barbaada, dhossuu barbaada, goyyomsuu barbaada. Waan goone Qaayiliyyuu. Dhaloonni bara kanaas akkasuma irraan fakkeessa kwaalitii uffate wayyaa isaa biraandiina malee garaa isaa miti beekaasin. Caammaa isaa miicamaadha malee dhaloota si'anaa isa beekaas wallaalaa isa beekaas isa sooressaas hiyyeessaas jaarsaas jaartiis shamarranis dargaggoota wayyaan miicamaadha malee garaan isaa xuraadha. Wayyaa kootti xuriin hin bu'in jedha malee garaa isaa irraa immoo hammeenya hin dhabu. Garaan isaa hammeenya baata, garaan isaa hammeenya yaada. Eekkas keessi keessa waan namaa hundumaan guutuudha jedhe. Eekkas dhaloonni ammaas irra keessaan fakkaata gaa. Kwaalitii uffata, kwaalitii nyaata malee kwaalitiin dubbatu. Qoosaan hin taane afaan keessaan bahinii jedha sagalee Waaqayyoo immoo. Qoosaan hin taane hin jiruudha har'a. Eewwati qoosaan taane kan dubbattu. Namarrattis Waaqayyoo irrattis walii keessanittis kan dubbattan baran qaba jettanii mee dhiisaa mee dargaggoon dhiisaa abboon. Qoosaan hin taane afaan keessaan bahin jedha macaafa. Hin akkeessa irraan fakkaata ganami seena. Irra fakkaata keessa isaa waan biraadha. Haasaan isaa waan biraadha. Gochaan isaa waan biraadha. Dibannaan isaa garuu gaariidha. Uffannaan isaa garuu gaariidha. Pirootokooliin isaa garuu gaariidha. Akki jireenya foon isaa gaariidha. Akki jireenya hafuura isaa garuu mancaadha. Egaan biqilaa bosonaarrayyuu amma kan manca'ee jiruyyuu yeroon kun yeroo itti jireenyi dhalootaa manca'ee jirudha. Adeemsi isaa mancaadha. Akki waaqeffannaan isaa mancaadha. Jireenya hafuura isaatii mancaadha. Qajeelummaa keessaa badeera. Qulqullummaa keessaatu badee jira. Kanaaf gara gaariitti deebi'uun gaarii ta'a. Egaan irra keessaan fakkaata dhaloonni ammaa kun. Irra fakkaata. Malee keessaan miti. Inni keessa isaatii ba'uyyuu immoo gaarii miti. Yesuus iyyummaa waan bakkeetu hin ta'in isa keessaa baheetu gaariidha. Isatu balleessa, isatu miidhaa, isatu dhiibbaa uumaa'edha. Amma isa kaasuu barbaadee miti. Luqaas boqonnaan 16 lakkoofsi 15 akka jedha. Luqaas boqonnaan 16 lakkoofsi 15 isin namoota biratti qajeelota jedhamu barbaaddu Waaqayyo garuu garaa keessan keessa beeka jedha. Isin namoota biratti qajeelota jedhamu barbaaddu Waaqayyo garuu garaa keessan keessa beeka jedha. Namni tokko dhugaatii dhugeetu afaan isaa mastiikaadhaan balleessuu barbaada. Argeera garuu Waaqayyo. Luqaas yeroo barreessu namoota biratti qajeelota jedhamu barbaaddu Waaqayyo garuu garaa keessan keessa beekadha. Ilaa obboleessaa waan ati gootu san ammas Waaqayyo beeka. Haadha manaa kee gowwoomsuu haa ta'u, hiriyaa kee dhossuudhaaf haa ta'u, isati mastiikaadhaan gara balleessitu sana Waaqayyo in arga in beeka garaa keessan keessa beekadha. In arga in nama dhossuudhaaf gochuu dandeessa garuu Waaqayyoon garuu dhossitee ba'uu hin dandeessu. Kanaafi waan namaa kana dhiisuun gaarii ta'a. Irra duwwaadhaan fakkaachuun gaarii hin ta'u. Irra keessaan nama qajeelaa fakkaachuun gaarii hin ta'u. Har'amee amantoota duwwaatu hin ta'in, warra biyya lafaa duwwaatu hin ta'in,
tajaajiltootumti akka kootiyyuu hin fakkeessu hin akkeessu an ofii isin hidhu sababiin tajaajilaa ta'eef an qajeelaadha jechuu barbaadee miti jedhu. Kanaaf tajaajiltoonni iyyuu hin fakkeessu yeroo faarfatan faarfataadha yeroo lallabanii lallabaadha yeroo gadi ba'anii waan biraadha. Saa'oliin Waaqayyo maaseen si booddeedha sagalee laattu jedhe sagaleen si boodaa maanni jedhe faarfattoota baay'ee booddee sagalee biraa jira mandara keessa akka maarri akiirraa miti. Raajonni baay'een akka isaan raajan miti dugda duuba waan biraatu jira. Qeesii baay'ee dugda duuba paasteroota baay'ee dugda duuba isaanii mandara isaanii itti gaalan keessa biyya isaan jiraatan keessa sagalee baay'eetu hasaasama dhaga'ama. Booddee isaanii waan baay'ee jira. Isin namoota biratti qajeelota jedhamuu barbaaddu Waaqayyo garuu garaa keessan keessa beekadha. Luqaas 10:15 beekadha. Irra fakkaata gaa irra fakkaatu amantoonni bararraas irra hin fakkaatinaa amantoonni kurnaffaa keessanii itti galtu miti kurnaffaa waan lattaniif hin fakkaatinaa akkeessuuf fakkeessuun isan ta'u wayyaan argisaan beeksisa waan jedhameef hin beekama wayyaan argisaa waan ta'eef. Kanaaf kurnaffaadhaan fakkeessuun barbaadinaa irra hin fakkaatinaa hangafa kennuudhaan tiksii dubbisuudhaan wangeela lallabuudhaan isa gaarii miti jechuu barbaadee miti isa Waaqayyo beeku ta'uun gaarii ta'a garaa keessan keessa beeka'edha. Nuyi nama duratti waan baay'ee goona waldaa keessatti biyya keessatti qajeelaa fakkeessuudhaaf uffannaa keenyaan hin fakkaanna keessi keenya hoo. Maatiyoos 15:8 irratti akka jedhamu sabni kun afaan isaatiin ulfina anaaf hin kennaa garuu garaan isaa natti fagoodha jedha. Elaa kunoo kanaafan jedhe laan waaqessuu gadee jedhaan jiruwan kurnaffaa kennuutu hangafa kennuutu caalbaasii bituu gurguruutu lallabuutu raajuutu faarfachuutu hojii Waaqayyo hojjechuutu gadheedha jechuu barbaadee miti. Irraanis fakkaachuun cubbuudha miti keessaanis ta'uun gaariidha. Nama duratti fakkaannee keessi keenya waan biraadha yoo ta'e sirrii miti. Kanaaf akkuma irra keenyaas keessi keenya yoo gaarii ta'e gaarii ta'a. Irra bannee keessa bannaan maal godha? Kanaafiyyuu Maatiyoos 15:8 irratti sabni kun ulfina afaan isaatiin naa kenna garuu garaan isaa natti fagoodha jedha. Sabni Israa'el miillaan Gibxii ba'an malee garaan isaanii xuwwee foonii bira jira. Miillaan Gibxii ba'aniiru garaan isaanii Gibxiin jira. Ilaamee obboleessaa obboleetti ilaamee sanyii koo dhaamsan isiidhaam eessa jira garaan keessan? Har'ayyuu namni baay'een miillaan waldaa dhaqa malee miillaan waldaa jira malee garaan isaa ejja bira jira. Garaan dhaloota baay'ee har'ayyuu lafa sobaa jira, lafa daarii dhiibuu jira, lafa gubboo fudhachuu jira, lafa gubboo kennuu jira, lafa qoccolloo jira. Akkas sabni Israa'el miillaan achii ba'anii garaan isaanii xuwwee foonii biratti hafe, dabaaqula biratti hafe, qullubbii diimaa biratti hafe garaan isaanii miillaan immoo achi hin jiranii. Garaan garuu xuwwee biratti hafe, garaan garuu Gibxiitti hafe. Garaan isaanii miilla isaanii duukaa Gibxiidhaan baane jechuudha. Garaan dhaloota baay'ee har'ayyuu hin baane ejja keessaa hin baane amaneera jedhu malee amantiin qaba jedhu malee an tajaajilaadha jedhu malee an kiristiyaana jedhu malee garaan isaanii jal'ina keessaa hin baane. Warri biyya lafaa keessa turan gaafa gooftaa fudhatanii ani biyya lafaa seexana cubbuu foon ganeera jedhu. Gaafa amanan sana akka jedhu isa booddee immoo achumatti deebi'u. Kanaaf har'ayyuu garaan dhaloota baay'eedha achi jira. Waan qajeelummaa keessa jiran fakkaatu malee achi jiru. Garaan namoota baay'eedha akkuma saba Israa'el sana lafa machii jira, lafa dhuganii machaa'u jira, lafa albaadhummaa jira, lafa jireenya gadhiisii waan Waaqayyotti hin taane gochuu keessa jira. Har'ayyuu garaan dhaloota baay'eedha achi jira. Miillaan yoo jiraachuudha baateyyuu baay'een isaanii immoo ittiyyuu of gumeessaniiru, ittiyyuu of kennaniiru. Deebi'aa galaa utuu badduu hin bahin. Kanaaf dhaloonni baay'een bara kana keessa garaan isaanii lafa fuudha dabalataa jira, lafa heeruma dabalataa jira. Gabaasa dabalataa yoo ta'e malee heeruma dabalataatiif fuudhii dabalataa dhorkamaadha. Amma barumsa waa'ee gaa'ilaa barsiisaa hin jiru yoon ta'e iyyuu tuqee yoon darbuu barbaade garaa namoota baay'eetu achi jira. Haadhi ijoollee manaa qabdu ijoollee 2-3 mana keessa isa silaa intala heerumsiifattu heeruma dabalataa barbaacha deemaa jirti. Abbaan ijoollee 2-3 manaa qabu isa silaa ilma isaa fuusifatu isa silaa intala isaa heerumsiifatu ofii isaatii fuudha dabalataa barbaacha jira. Garaan namoota baay'ee har'ayyuu lafa fuudha dabalataa lafa heeruma dabalataa keessa jiru. Kun immoo hin barbaachisu sirrii miti. Kanaanis biyyi keenya manca'aa jira badaa jira. Kottaa mee deebi'a. Kuni salphina gareedha. Nama durattis waan fokkisaadha. Aadaa keenya keessattis fokkisaadha.
Safuu hawaasaa keessatti waan bareedaa miti kun. Dhalootaaf seenaa gadheen galmeessinaa dhaloonni kana godhaa jirtan biyya kamuu warri jirtan barattanii qaroomina jettanii dubbiin akka ammaa kanan ta'u dhiisaamee jijjiirrachuun hin danda'amu. Gaa'ela jijjiirrachuun hin danda'amu Yesuus dhorkeera. Amma waa'ee kanaa bal'inaan kaasuu yoon baadheyyuu garuu garaan dhalootaa achi jira. Afaaniin waaqessa malee, afaaniin waldaa jira malee, afaaniin fakkeessa irraan fakkaata malee garaansaa lafa waan namaa gochuu jira. Mee kottaa dhiisaa deebi'aa. Dhiisaatti deebi'aa. Hin danda'amu kun waan gaariis miti. Waan gadheedha. Kanaaf hin danda'amu fuudhi dabalata. Hin danda'amu heerumni dabalata. Laman jiru. Isuma jalqabaa ilaaladhaa lixaa malee naan jijjiiradha jechuun hin danda'amu. Naan dogoggoree nan haareffadhaa hin danda'amu. Fokkiftuun fuudhee bareedduun fuudhaa gabaabduun fuudhee dheertuun fuudhaa diimtuu fuudhee amma gurraattiin barbaadaa hin danda'amu. Dhaabbanni tokko tokko amma 7 fuudhuu hin dandeessa namoonni jedhanii barsiisan hin jiru. Fedhii kee magaalarra jira yoo ta'e diimtuutti dabaladhu gurraattiis fuudhii gabaabduu qabda yoo ta'e dheertuus fuudhii yaadi jedhu tokko tokko hin jiraata. Kun ilaalcha dogoggoraati. Warri kun garaan keessan dhuguma jedhee sinamanee duukaa bu'uu barbaadan duukaas kan buutanii harka keessan dhiqadhaa kottaa keessaa deebi'a. Lakki hin danda'amu. Yoo surree fixxee ni dhiira jijjiirradhu malee haadhamaa jijjiirrachuu hin dandeessu. Yoo qamisii fixxe ati seen dubartiis warra harmootaas jechuu barbaadeeni. Dubartiin maqaa ulfinnaati malee salphinaa miti yemmuun dubarteeru. Harmoonnis yoo qamisii jijjiirrachuu barbaadan jijjiirradhaa malee abbaa manaa jijjiirrachuun dhorkamaadha. Qamisii jijjiirrachuu caammaa jijjiirrachuu hin danda'ama. Warri dhiiraa surree jaakkeettii shamisii jijjiirrachuu hin dandeessu. Haadha manaa jijjiirrachuun garuu hin danda'amu. Garaan dhalootaarrayyuu achi jiraafan jedhe deebi'aatii galaa. Haa deebinu. Garaan namoota baay'ee lafa daarii dhiibuu jira. Lafa ajjeesuu jira. Lafa namarratti ka'uu jira. Kottaa haa deebinu gara qajeelummaatti. Deebi'aatii galaa jalina keessa. Egaa namni seenaa maal hundumaa danda'a. Luqaas 16:13 immoo garbichi tokko gooftaa lamaaf hin abboomamuu jedha. Isuma sila faarsituu achi siqee sirbuu jalqaba. Namni baay'een har'a iddoo lama dhaabata ga'a. Qajeelummaa keessas hammeenya keessas. Lafa sobaas lafa dhugaas hin dhaabata. Egaan sanyii koo dhagaa dhaggeeffadhaa fagoo dhiyoo sagalee kana kan dhaggeeffattan hammeenyaaf jal'ina jirtan keessa yaada keessan deebisaa. Qalbii keessan deebisaa. Harka keessan deeffadhaa hamaa keessa. Garaa keessan deebisaa. Qajeelummaatti gara isa jireenya ta'etti gara isa dhugaa ta'etti gara Yesuusitti ofii keessan deebisaa. Mana keessan deebisaa. Bultoo keessan deebisaa. Dubbannaa keessan deebisaa. Gaa'ila keessan deebisaa. Hojii keessan jiruu keessan jireenya keessan akkaataa keessan mee sirreeffadhaati. Akkuma gurbichaa yaada keessan naannessaa kottaa galaa hammeenya jirtan keessaa waan waaqayyottis waan namattis hin tolle siluwaatti waan tolu gochaa kan jirtan amma yaada keessan naanneffadhaatti deebi'aa. Qajeelummaatti yoo deebine gaarii ta'a. Namoonni baay'een har'a dhugaarraa dhugaatiitti deebi'aniiru. Dhugaa keessaa dhugaatiitti deebi'aniiru. Waa'een dhugaa namoota jala dhugateera. Waa'ee dhuguu yoo ta'e malee. Xirriin dhaloota seenaa dhuguudha malee waa'ee dhugaa miti. Waa'ee dhugaa dubbachuus miti waa'ee sobaati malee. Haa deebinu. Sobas dhiisaa. Efesoon 4:25 nam hundumtuu adduma addaan soba keessaa baasee dhugaa walitti dubbatuudha. Dhaloonni garuu soba dhugaa fakkeeffataa jira. Dhugaa dubbachuurra soba dubbachuu jaallata. Barsiifannaayyuu amaleeffannaayyuu godhateera. Utuu manaa kan caammaa miti kaalsiin hidhatin sibira ga'eeraadha. Magaalaa taa'ee baadiyyaan jireedha. Utuu manaan ka'in sibira ga'eeraadha. Kanaafi dhugaarraa sobatti dhugaa dubbachuurraa dhugaatiitti dhaloonni deebi'eera. Yoo deebitan yoo deebine gaariidha. Gurbichi yaada isaa naanneeffatee deebi'e waan jedhuuf. Kanaafi hundumtuu yaada keessan qalbii keessan deeffadhaa jechuun dhaamsa kootiif ergaa kooti. Kanaaf adeebinu gara jireenyaatti akkuma gurbichaa. Kana akka goonuuf Waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana isaa haa baay'isu. Waaqayyo dubbii kana akka nu eebbisuuf walii wajjiniin Waaqayyoon hin kadhanna bakkuma jirru jiraanne. Yaa Waaqayyo dubbii keessattiin jireenya bara baraa dhaqan waan nutti dubbatteef si galateeffanna. Ati waan nu jaallattuuf gara keetti akka deebinuuf hammeenya keessa akka deebinuuf garaa keenyaaf karaa keenya akka qajeelfannuuf
dubbii keessa qajeelaa, dubbii keessa gaarii, dubbii keessa amanamaa, waan nu soorteef, waan nutti dubbatteef si galateeffannaa. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Ammas yaa Waaqayyo, dhaloonni dubbii kee kana dhaga'an jalina keessa akka deebi'an, hammeenya keessa akka deebi'an, sobatti kan jiran akka deebi'an, yaada garaa isaanii bituun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Of beekanii waan jiran keessaa dhaloonni kun akka deebi'aniif, akka of beekaniif, akka of baraniif, jireenya bara baraa akka argataniif, mootummaa kee akka dhaalaniif, hammeenya gochuu akka dhiisaniif, karaa keetti akka deebi'aniif, yaada keetti akka deebi'aniif yaa Gooftaa, akka ati fannifamteef, akka ati duuteef, akka ati du'aa kaateef, akka ati mirga abbaatti ol baate, akka ati deebitee isaan simachuu fudhachuudhaaf jirtu beekanii gara keetti akka deebi'aniif ayyaanni kee dhaloota kanaaf haa baay'atu. Yaa Waaqayyo, dhaloonni dubbii kee kana dhaga'an akka isaan ittiin jiraanneef dubbii kee dhaloota kamiin keessayyuu kan nyaatu maal goota? Ittuma fufi hamaa kana gochuu, ittuma fufi sobii kun si baasa, hanni kun si baasa, ejji kun si baasa, sii wayya kanuma gochuu, sii wayya jallina kana gochuu jedhee sobee gooyyomsee tababbaree ittoo isee itti bullussee itti barsee gara badiisa bara baraatti inni dhaloota kana geessaa jiru bara kana keessa hafuurichi bara dhumaa laphee dhaloota kamirraayyuu maqaa ilma kee maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Ayyaanni kee dhaloota hundumaaf haa baay'atu, hamma dhuma baraatti hunduma keenya wajjin ta'i. Waan kana gootuuf galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaa kabajamaa jaallatamaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa. Ameen, ameen, ameen.